TPLF guutummaatti daaraa taatee waraanni dhaabbate. Waraanni guyyaa kaleessaa jalqabee har'a akka dhaabbate ajaansi Firaans Pirees yookaan miidiyaan guddichi Faransaay maddeen maqaa isaanii hin eeramne wabeeffachuun gabaasee jira. Suudaan waraana san deeggartee turte. Waraana TPLF deeggartee turte. Waraana kaleessaatiin iccitii guddaan isin beekuu qabdan tokko. TPLF maaliif waraanni Suudaan deeggara? Yookaan Abdul Fattaan maaliifi gara TPLF deeggara? Meeshaa waraanaa eessaan immoo TPLFiif warri Suudaan ergan. Maaliif Suudaan guutummaatti waraana kana irratti hirmaatti? Bal'inaan dhageessu. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromia bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qabu jennaa. Egaa deebinee dhufnee jirra. Akkuma deddeebiin dhagaa turtan miidiyaalee biraarraas asirratti illee kaleessa gabaafnee turre. Waraanni Itoophiyaa yookaan immoo garee TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti kaleessa dhalate akka dhaabbatee ibsamee jira. Waraana sanaan miidhaa guddaan akka dhaqqabe har'a gabaasoo inni bahanii mirkaneessu. Waraanni kun akkuma jennee naannoo daangaa Suudaanitti kan dhalate yookaan Shararina bakka jedhamutti kan dhalate. Waraanni kun dhalatullee mootummaan federaalaa haga ammaatti guyyaa lammaffaadha. Waraana san dhalachuu dhabu humaan jenne TPLF kaleessa sibsa baasaa ooltee iyyaa ooltee har'aa sibsa baasaa ooltee iyyaa ooltee waraana kana akka abiyyiin irratti bane hubadhaa jettee waywaataa turte TPLF. Waraana kaleessa dhalate kana ilaalchisee odeeffannoo AFP'n haaroo baaseen ammoo waraanichi jalqabee turtii isaatii haga idaatti gaggeeffamee ture. Waraanni san ammoo amma dhaabbatee jira. Qondaaltonni TPLF illee naa mirkaneessanii jiru jaa AFP'n. Waraana kaleessaa kanaan wal qabatee wanti baay'ee nama ajaa'ibu TPLF guutummaatti injifatameera. Waraanni kun karaa dheeraa deemuu hin dandeenye. Akka gabaafametti Shararinaan keessumaa kaampiin Shararinaa guutummaatti to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala galtee jirti. Gabaasonni akka achii bahan jedhanitti waggaa 6 dabre kaampiin naannoo Shararinaa turte tan TPLF guutummaatti qabamtee harka raayyaa ittisa biyyaa galtee jirti jaanii. Waraanni kun karaa humna qilleensaatiin akkasumas karaa lafaatiin akka gaggeeffame ibsamee jira. Yeroo duraatiif gabaasonni tokko tokko TPLF illeen diroonii fayyadamtee raayyaa ittisa biyyaa irratti akka haleellaa gaggeessite ibsame. Miidhaa dhaqqabee gammaatti garuu hin ibsamne. Ta'ullee diroonii TPLF illeen akka fayyadamte gabaasaaleen ni ba'u. Diroonii kana isa argatte kan jiru fi akkamiin diroonii yeroo jalqabaatiif TPLF fayyadamte kan jiru yeroo biraatti deebina yookaan ammoo ammallee ibsuu dandeenya. Diroonii kana mootummaa Suudaan irraa deeggarsa argachuu akka dandeessu ibsamee jira yookaan mootummaan Suudaanuu TPLF fakkaatee haleellaa sana diroonii raawwachuu akka danda'u ibsamee jira. Ta'ullee miidhaan dirooniin san dhaqqabsiiste hin beekamne yookaan hin dhageenye. Diroonii fayyadamanii malee warri TPLF mootummaan federaalaa gama isaatiin kan Itoophiyaa haleellaa qilleensaanis lafaanis gaggeessee jira. Haleellichaan immoo kaampii waggaa 6 guutuu TPLF harka turte tan naannoo Shararinaa daangaa Suudaanitti jirtu barbadeessee raayyaan ittisa biyyaa qabatee jira. Osoo dubbannu waraana san raayyaa ittisa biyyaa qofaa miti kan gaggeesse gareen hidhattootaa takkazee zabjaaman kan gartee warra daangaa Amaaraa eeggachuudhaaf warri jaamu hidhate kan mootummaa federaalaatiin deeggarama jaamee amanamu humna san walqaayitiin eeguudhaaf warri siyaasa Amaaraa hidhachiisanii takkazee zabidha raayyaa ittisa biyyaatii wajjin ta'uun TPLF irratti waraana banan jaanii. Kaleessa gizee kaampiin san qabamtullee gareen lamaan raayyaa ittisa biyyaatiif takkazeen waliin akka TPLF lolanii kaampii san qabatan ibsamee jira jechuudha. Akkuma jenne karoorri guddaan TPLF tokko naannoo sanitti guutummaatti naannoo Humaraa to'annoo jala oolchuu guutummaatti qabachuu because wanni kooriidara san qabachuun keessumaa karaa Humaraa yookaan gama naannoo akka gartee Shararinaa san guutummaatti qabachuun TPLF waan fayyadamu guddaa qaba. Waraana Suudaanii walqunnamuudhaaf bakki san banaa ta'uu qabaaf yeroo hunda naannoo sanitti kan waraanni gaggeeffamus bakka san to'achuu barbaada. Ta'ullee Shararinaan guutummaatti amma harka TPLF akka baatee ibsamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhachuun ala TPLF humna biraallee raayyaa ittisa biyyaatti fiddee garuu hin milkoofneef akka jaamee himame. Saniin ala garuu odeeffannoon bal'aan ammallee hin baane. Loltoonni gara Suudaaniin dhufuuf yaalan kan TPLF armii 70 san guutummaatti akka haleelaman ibsame. Haaroonni immoo yaalanii seenuudhaaf hin dandeenye. Ammallee waraanni san dhaabbatee TPLF of duba deebuusaati. Bakki sanis qabamte jechuun Shararinaan harka raayyaa ittisa biyyaatiif takkazee seentee jirti jaanii. Waraanni TPLF ammoo gama isaatiin waraana kanaan akka injifatame hin ibsine. Waraanni garuu gaggeeffamaa jira jechuurraa kan hafe injifanneerra wanti jee tokko hin jiru. Miidiyaaleen isaaniitis waca waraanaa itti fufanii jiru. Saniin ala loltoota meeqaatu gama TPLF ajjeefame, loltoota meeqaatu raayyaa ittisa biyyaarraa lola kaleessaatiin ajjeefame wanti beekamu hin jiru. Akka gabaasaaleen garii jaanitti yoo xiqqaate loltoonni 1,000 ta'an qawweedhaan dhoomaniiru kan du'aniif ammoo hammadaawwan gargar hin baanii jechuudha mallee. Lola sanaan garuu namoonni baay'een akka du'an ni amanama. Lolichi hamaa waan tureef. Saniin ala
ammallee lakkoofsi isaanii adda hin baane. Tokko wanti lakkoofsa adda baasuu dhoorke raayyaan ittisa biyyaas ta'e mootummaan federaalaa waraana kaleessa banameeraa jaame kana haga ammaatti hin ibsine cal jaanii jiran jechuudha. Wanti bichaa beekameef ifa jiruu fi nulleen agarree miidiyaalee warra wayyaanee irraas agarree raarinaan harka TPLF guutummaatti bahudha. Yookaan akka TPLF yaaddee naannoo san guutuu to'achuudhaaf yaaliin goote daangaa Sudaan sanitti dhiyeenya naannoo qabu to'achuudhaaf yaaliin TPLF goote fashaluu isaatii jechuudha. Kunis boo'icha isaanii miidiyaarraa nutuu agarree jirra waan miidiyaaleen biraa gabaasanii miti. Miidiyaa isaaniitirraa injifannoo raayyaa ittisa biyyaa akka ta'e waan agarreedha jechuudha. Kanatti aansinee waraana kanaan wal qabatee wanti tokko beekamuu qaba. Waraana Itoophiyaatti amma gaggeeffamu keessumaa TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamu qaamonni garagaraa akka hirmaatanii amanama. Qaamonni alaa jechuudha waraana proxy war yookaan immoo waraanni bakka bu'ummaas ni amanama. San bira dabree waraanni kun kan naannoo akka ta'u sodaatama. Waraana kana TPLF waliin ta'uudhaan addatti warri irratti hirmaatan tokko Eertiraa ta'an Suudaan ta'an Ijiptii humnoonni hidhattoota Itoophiyaa dirqama TPLF waliin akka hiriiran ni amanama. Gareelee waraana TPLF faana ta'uudhaan mootummaa biyya irratti waraana gaggeessan kana tokko tokkoon yeroo biraatti deebi'uu dandeenya. Waraanuma kalee isaa irratti Eertiraan akka duubaa dhiibdee waraana kana akka banamu goote ni ibsama. Itti biraa immoo Suudaan waraanuma kalee isaa irratti illee akka hirmaatte gabaasaaleen bahaa jiran. Loltoonni san armii 70 baay'een isaanii daangaa Suudaan irratti halleen jeen achi seenanidha. Kaleessuma immoo loltoonni Suudaan waraana sana akka dhiibaa turanis gabaasaaleen ni bahu. Asitti waan tokko adda baafachuu isin qabdan jee amanuu isiniif ibsuuf hin dhufe. Maaliif waraanni Suudaan humni Abdul Fattah al-Burhaan waraana TPLF akka deeggaru. Maaliif xiyyeeffatee meeshaa waraanaallee TPLFif akka kennu. Maaliif TPLF illeen al-Burhaan akka abdatu isin hubachiisuu fedha. Deeggarsi Suudaan TPLFif gootu maali kan jo'aa ilaaluu dura. Meeshaa waraanaas ta'e waraana leenjisuudhaan ta'e loltoota TPLF jechuudha. Al-Burhaan adda dureen kaafama maqaan isaa. Waraana amma duraa keessattis waraana amma dhalatu keessattis bakki itti loltoonni leenji'an bakki itti mariin gaggeeffamu Suudaani. Taani Eertiraan irra caalaa Suudaani ammoo warri Suudaan meeshaa waraanaas ta'e deeggarsa loojistikii waan hunda warra TPLFif ni kennaa jechuudha. Warri Suudaan kun kami kan Abdul Fattah al-Burhaan. Maaliif deeggarsa san akka ammoo TPLFif godhu. Maaliif al-Burhaan Abiy akka mormuu isin ibsa. Tokko waa'ee lafa Alfashagaati. Lafti Alfashagaa waggoota dheeraadhaaf lafa Itoophiyaa turte, Itoophiyaa harka turte. Waraana bara 2020 TPLF fi Abiy jidduutti dhalate hordofee lafa san waraanni Suudaan humnaan seenee qabate. Lafti san lafa gabbattuu mootummaan Itoophiyaatiif mootummaan Suudaan yeroo dheeraaf irra wal lolaa turanidha. Ta'ullee garuu osoo waraanni kaabaa hin dhalatin dura harka mootummaa Itoophiyaa turte. Garuu bara 2020 gaafa waraanni Tigraayitti dhalatu loltoonni Suudaan seenanii bakkicha guutummaatti qabatan jechuudha. Waraana Itoophiyaa fayyadamanii lafti Alfashagaa amma harka Suudaan jirti. Mootummaan Suudaan kun kami kan Abdul Fattah al-Burhaanidha. Lafa Alfashagaa tanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa lafa tana deebisuu barbaada. Suudaan immoo lafa tana deebisuu hin barbaaddu. Kanaaf ammoo mootummaan federaalaa dhiibbaa waan godhuuf mootummaan federaalaa akka dadhabuu barbaaddi jechuudha. Mootummaan Suudaan kan Abdul Fattah al-Burhaan lafa san deebisuu waan hin barbaanneef mootummaa federaalaa akka dadhabu feeti Suudaan. Waraanni akka Itoophiyaa gaggeeffamu feeti. Lafti tun gabbattuudhaan Suudaan yeroo dheeraaf lafa xiyyettee falmaa turte. Waraana san sababeeffattee loltootaan amma bara 2020 qabattee ammallee irra jirti jechuudha. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa yoo nagaate lafa san akka fudhattu Suudaan ni amantii jechuudha. Kanaaf mootummaa Itoophiyaa lafa sun akka hin fudhanneef Itoophiyaatti waraanni gaggeeffamuun dirqama jettee amanti Suudaan. Mootummaan al-Burhaan. Lammaffaa wanti mootummaa Abiy mormuuf mootummaan Suudaan kan al-Burhaan waa'ee hidha laga Abbayyaati kun namoonni ni beeka jee amana. Dhimma laga Abbayyaati wal qabate mootummaan Suudaan kan Abdul Fattah al-Burhaan hidha kanarratti ammallee mootummaa Itoophiyaa wajjin waliin galee wal mormiirra jiran jechuudha. Mootummaan Suudaan kan al-Burhaan Ijiptiin deeggarama. Ijiptii fi Itoophiyaan ammoo dhimma laga kanarratti akka wal dhaban beekamaadha. Walii galtee biyyoonni sadeen durumaa dhimma kanarra walii galuudhaaf waliin deemaa turan. Addatti Itoophiyaa fi Ijipti immoo dhimma kanarratti baay'ee walii galuu hin danda'an. Mootummaan Suudaan kan gartokkee kan Abdul Fattah al-Burhaan kun ammoo mootummaa Ijipti waliin ta'uun hidha laga Abbayyaa kanaan wal qabatee mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galtee dirqisiisaa irra gahuu qabna jee amana. Mootummaa Itoophiyaa akka walii galtee dirqamaa fudhatu fedha mootummaan Abdul Fattah al-Burhaan. Garuu mootummaa Itoophiyaa walii galtee san hin fudhatu. Kanaaf dhimma laga Abbayyaa irratti Suudaan fi Itoophiyaan waan waliif hin galleef
mootummaan Abiyyiif mootummaan Alburaan waan waliif hin galleef gareen mootummaa Suudaan kan Alburaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa dhiibbaa irra gootii jechuudha. Gareen TPLF immoo dhimma laga Abbayyaatiin wal qabatee mootummaa Alburaan walii galama waliin galu kan jiran hin beeku. Osoo waraanni kaabaa hin dhalatin dura gareen TPLF dhimma sana irratti Suudaanii wajjin walii galaan turre. Eegasii booda maaliif akka asirratti firoomanaan hin beeku garuu dhugaan tokkichi jiru diinni diina kootii fira kootii waan ja'aniif jecha dhimma laga Abbayyaa cina dhiisanii warri TPLF Suudaan Alburaan waliin ta'uu walii galuu danda'an Abiyyi waan diina ta'eef jecha. Sanirra yoo walii galan malee TPLF dhimma laga Abbayyaa irratti ejjennoo isin qabdu nan beekaa Suudaan wajjin walii galaan turre. Amma garuu eega waraanni kaabaa dhalate amma Suudaan wajjin walii galte Suudaan immoo waa'ee laga Abbayyaatiin wal qabatee mootummaan Abiyyi akka dadhabuu feeti. Sana booda Abiyyi dirqama walii galtee akka fudhatu feeti. Mootummaan Abiyyi immoo kanan fudhatu. Kanaaf immoo aarii walitti qabaniini jechuudha dhimma laga Abbayyaatiin. Inni dhumaa tokko jabaan deeggarsa biyya amarraa saapoortii foorsisiif godhuudha. Bakka tana bakki jabduun jirtu. Suudaan akkuma beektan eebla 2023 irraa jalqabee waraana keessa jirti. Waraanni kun Alburhaanii fi Heemetii jidduu gaggeeffamaa jira. Muhammad Abdaan Dagaaloo jechuu garee Rapid Support Forces. Mootummaan Itoophiyaa waraanni kun gaafa dhalaturraa eegalee garee Heemetii deeggaraa jedhama kan federaalaa. Mootummaan Itoophiyaa wanti Heemetii deeggaruuf tokko deeggarsa Dubaay irraa argatu wal qabateeti. UAE irraa jechuudha. Warri UAE garee Heemetii tana guutumatti isaantu hidhachiisa isaantu lolchiisaa jira. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa hariiroo UAE wajjin qabu namoonni beeka. Hagam akka jabaate. Kanaaf ammoo mootummaan Itoophiyaa dirqama Heemetii deeggaruudhaaf dirqamaa jechuudha. Gaafa kana Abiyyi inumaa haga lafa bakka itti leenjii fudhatan loltoonni Heemetii kennee fi Beenishaangul Gumuz keessatti akka leenjisaa ture gabaafamaa ture. Waan Abiyyi garee Rapid Support Forces deeggaruuf jecha mootummaan Suudaan kan Abdul Fattah al-Burhaan Abiyyi wajjin wal dhabaa jechuudha. Sababiin amma TPLF deeggaruuf Abdul Fattah al-Burhaan waan Abiyyi Rapid Support Forces deeggaruuf tokko kana. Abiyyi diina kiyya deeggaraa jira jee waan amanuuf al-Burhaan inninis diina Abiyyi kan ta'e TPLF deeggaraa jechuudha. Amma isin ifa jee amana. Sababiin isaa gareen Heemetii al-Burhaan waliin wal lolaa jiran. Mootummaan Alburaan akkuma beekamu bakkoota baay'ee harkaa bahaa turte. Ilanga Kaartum hunda gadhiisee ture duraan. Amma poortii Suudaan jira mootummaan Alburaan san. Kan Heemetiitu injifannoo guddaa galmeessaa ture. Boodarra garuu dhiyoo tana garee waraana Suudaan kan Alburaan kun injifannoo argachaa jira malee duraan bakka baay'ee harkaa baafatte warri Rapid Support Forces. Sunis deeggarsa Itoophiyaan gootuufiif deeggarsa UAE faan gootuu wal qabataa jiru warri Alburaan. Kanaaf Alburhaan diina koo Abiyyiin deeggaraa jira. Anis diina Abiyyiin deeggara jee TPLF deeggaraa jechuudha. Kanaafuu biyyoonni lamaanuu diina walii deeggaran. Abiyyis ta'e Alburaan diina walii isaanii deeggaran. Abiyyi Heemetii deeggara, Alburaan ammoo TPLF deeggara. Kanaaf ammoo biyyoonni lamaan waraana keessaa bahuun rakkisaadha jechuudha. Kanaaf Abiyyi akka dadhabuuf Alburhaan waan hin goone hin qabu jechuudha. Abiyyi diina kiyya deeggara jee. Isaan ammoo warri TPLF fi warri Suudaan kan Alburaan kun wal qunnaman yoo jettan tokko naannawaa Humaraa sanii akkuma jenne achirraa meeshaanis gala achirraanis waa godhama bakkoota naannoo akkasiisan bakka makareessa waraanni itti gaggeeffame sharaarinaa san dabalate naannolee daangaa Suudaanitti jiran hunda to'achuu barbaaddi warri TPLF. TPLF yeroo hunda bakki isin dura lolatti gaggeessitee qabachuu barbaaddu naannolee akka Humaraa kana fa'aadha. Naannoo gartee xarafa Suudaan jiran bakka sharaarinaa fa'aa jaaman tana xarafa Suudaanii fi Itoophiyaa kana guutuma qabachuu barbaadde kooriidara waan ta'eef daandiidha waan ta'eef bakka banachuu feete karaa baafachuu feete akkasitti dhiibbaaleen gartee diina walii deeggaruu sun biyyoota lama waraana keessatti hambisee yeroo biraas walitti deebina Abiyyilleen gareewwan hidhatan maaliif biyya namaa keessatti akka deeggaru ifa nama baay'eedhaaf keessumaa garee akka Heemetii maaliif akka Abiyyi deeggarus ni beekna. Kun walumaa galatti waan faayidaa hin qabne dantaa siyaasaa yeroo qofatti ilaalanii aangoo ofii qofa xiyyeeffatanii balaa biyyarra buusuu jedhama. Fakkeenyaaf gareen TPLF amma wanti isii fi Suudaan walitti fiduu danda'u tokkichi hin jiru. Abiyyi diina yoo jedhan malee. Akkasuma imaamanni TPLF hordoftuu fi Suudaan hordofu waliin himu. Duraanis wal dhabaa turan waan ta'eef. Garuu dantaa siyaasaa yeroo qofa ilaalanii biyya lamaanuu balaa jala buusan. Amma ilaala Heemetii yoo fudhattan inninis Suudaan guutuu qabachuu barbaada. Garuu laga Abbayyaa irratti mootummaa Itoophiyaa deeggara. Borommoo osoo Suudaan qabate dhugumatti Itoophiyaan deeggara jettee amantaa hin deeggaru yeroodhaaf. Amma garuu mootummaa Alburaan injifachuu waan barbaaduuf jecha dhimma laga Abbayyaa irratti mootummaa Itoophiyaa deeggara. Amma garuu Itoophiyaa irraa deeggarsa waan argatuuf dantaa siyaasaa yeroo saniif jecha
ni deeggarraa jira. Boru yoo Sudaan guutuu qabate garuu hin jiru akkas dhugaa dubbachuuf. Dantaa biyyaalessaati jira. Boruuf duba deebi'ee nurratti ni duulaa jechuu heemeeti mataan isaa. Hundaafuu dantaa yerootiif qofa malee siyaasni dhaabbataan haqaan karaa ifateen wanti godhamaa jiru tokko hin jiru. Yeroo gaarii.